Yeroo ammaa kanatti maallaqni Itoophiyaa baay'ee tagagabbuudhaan maallaqni biyyoota Arabaa fi biyyoota Awurooppaa ol ka'ee jira. Waan kana ijoolleen biyya keenyaa ijoolleen maadaam qimamoonni hedduun beekan. Dhimma kana irratti viidiyoo qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Hanga dhuma sagantaa kanatti nu hordofaa. Birriin biyya ati jirtu birrii Itoophiyaatti meeqa jedhee siifan himaa hanga dhumaatti hordofi. Riyaalli Saawudii tokko birrii Itoophiyaatti birrii 49 sharafamaa jira yeroo ammaa kanatti minizaareen. Birrii Itoophiyaatti yoo deebifamu ammoo akkas ta'a. Riyaalli Dubaayii yookaan kan UAE tokko birrii Itoophiyaatti yeroo deebifamu guyyaa har'aa gabaa gurraachaatiin birrii Itoophiyaa riyaala birrii Itoophiyaa birrii 50 ta'aa jira. Birrii 50. Birriin UAE tokko birrii 50 Itoophiyaadha jechuudha. Akkasumas keessattuu ijoollee naannoo Dubaayii fi naannoo Saawudii jirtan biyyi kun biyya hattuun itti heddummaatudha. Gabaan gurraacha irratti shawwadaatu jira of eeggadhaa. Riyaalli baankii Oomaanii takka birriin Oomaanii tokkittiinis birrii Itoophiyaa meeqa ta'a jettanii yaaddan? Birriin Oomaanii tokko birrii Itoophiyaa 465 ta'a. Yeroo ammaa kanatti birrii 465 sharafaa jira jechuudha. Birriin Oomaanii baay'ee takka ol ka'aadha. Kan lammataa birrii biyya Kuweet. Birriin biyya Kuweet akkuma birrii biyya Oomaanii baay'ee takka jabaadha. Birriin biyya Kuweet tokko gara birrii Itoophiyaatti yoo deebifamu birrii 475 sharafaa jira. Birriin dawlaa kana keessatti argamu baay'ee guddaadha kan biyya akkasumas birriin biyya Bahareeniin tokko maallaqa biyya Kuweetiitiin yeroo ammaa kana wal qixa. Birriin Kuweetii tokko akkuma kan Kuweetii birrii Itoophiyaatti yeroo deebifamu birrii 475 sharafaa jira jechuudha. Of eeggannoo godhaa. Gama biraatiin birrii Qatar haaluma wal fakkaatuun birriin Kuweetii fi Qatarii fi Bahareen wal qixa. Birrii Itoophiyaatti birriin Bahareen tokko birriin Qatar tokko birrii Itoophiyaa birrii 475 sharafaa jira. Birriin biyya Joordaan tokkittiinis birrii 227 sharafaa jirti. Ijoolleen biyya Joordaan jirtan irra guddaan keessan biyya Dubaayitti argattanii of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Gama birriitiin yoo deebinu yaada birrii irratti birrii tokkicha kanaan yaadattu birriin tokkoon kun isinii eessa jiru dhaabbatte fakkeenyaaf osoo Abiyyiin nufin dura dhaabbatte osoo birriin nootiin birrii haaraa inni kun inni nufiniin dura isin kun dhaabbatte maal taate gara birrii sibiilaatti jijjiiramtee turte yoo kan yaadattan ta'e. Mee birrii kana yaadannoo maalii qabdan? Karameellaa meeqa bitattanii jirtaniin? Karameellaa illee yoo hafe yaadannoo mana barumsaa fa'aa gidee furtanii jettan isin jalaa cittee cadaadhaan walitti bayyadattan yaadattu waan ajaa'ibaati.